Ragabu Ramadana kana maatiin kiyya birrii shan sirraan fudhannoo dheenadhiidhi. Sababbiin isaa dheengadha galgala gizii ati barreeffama san barreessite barreeffama nama hundaa dhiisanii barreeffama ati innuu hin nyaatee afaanii buuse jedhu san maazaritti kennan. Tigalee Ramadana kana sumunii takka sirraan barbaannuu jedhan. Immoo Ramadana maatii osoo hin gargaarre bahuu waan barbaanne nama Ramadana kana odoonarraa qabu Ramadana ittiin bahe gatii akiraa isatti taati. Dhageeffataa jira waan ta'e wallaahi amma kennuufii barbaadala asii osoo hin socho'e iyyatee san dura. Abboonaan haqanamaa hin tuqu garuu guyyaa tokko mallaqa wayii fuudhee ture galchee jira wallaahi. Kalasii galchuun amma godhu himetta boleetti tiyye ganamaa kanamaan tuni kalasii galchuudha waan nama barbaadu sirraa fuudhuu osoo hin taane sii galchu. Darwaa jedhuu barbaadaayyee. Assalamu alaikum habibi. Heedar gisee Dubaay illee dhaqee ture, Suudii illee dhaqee ture Heedar namni Heedarii irraa waa qabdan yookaan ammoo du'aa ima isinii godhee zuubiga keessatti baarakallaa fi kun minaamina jedhee Heedar waa isinirraa nyaate. Idaa kawalii firra. Warra Heedar waa isinirraa nyaate silaa shamarran tun baarakallaa fi kun laa ilaaha illallah subhaanallah jennaa yoosuu qalbiin jiiti jedhanii keessattuu binti zuum tana fa'a. Mee himadda? Deeyni firra kawalii fi misabbuna. Deeyni firra kawalii fi. Wallahi. Kabar annabe itamre annama media timiti yo mides yo midames asuman afan ke kabadde talisa induba duya takalli timiti nama takolle woni rembe ko egamu media tasbati haka dubatte yo daga telle embe ko itaba lama an dubai bisizum be ta jalbasi dan jifatte birri kana kafalle atis rabbis namnis be ka anammo in kam fadis gawachu kana warabbi Kuno kana barbaanna kana kabarbaannu kana ragaa qabatan. Isi awwala dubbatu waan jedhe dhageettee ofii namni sobaan irraa qaba jette gatii yoomii akiraa situ itti naa gaafatame gatii kitaaba lamaanii ani ittiin guyyaa san mooyatti yoo jiraate wallahi dhugama kafaluu barbaada waan taateef wallahi summa ammasii erga kun ammoo abdii fayyadtu jechuudha. Isa kan ya kiamat isra kon gati Heedariin gatii kabajuu bira waasen hin jedhu. Gatii Heedariin kabajuu rabbi si baase. Ilaalaal waan asii ol fudhadhee as nagaya oduu argite ilaali dhagaa naga isaan ulfaatu waan asii ol fidee as gahe dhagaa naga isaan ulfaatu sin jedhu. Rakkoon qabaa. Deemi. Nama jaalatu nama kabaju waan ta'eef kitaaba miti kun yoo ni narraa qabaate amma kun naa Atama galchita modeen galchitu haqa Heedarii. Gaafata raba. Kaunti kuno habibi kiyya. Tagiya kiyama rabbachi. Kiyama tabarti de. Kiyama. Laki dapat kuno kuma tokko. Digda bishi. Torbaata milama sagalta misaddeet jaha kuno. Ati yoom kitaaba barreessite qara? Kitaabni ka'ee nuti. Kitaaba beekamra kitaaba Baqqalaa Garabaati. Kitaaba Muhammad Diksoo achitti bisu hin beekta. Lachuu caalbaasii bisattee lachuu. Muhammad Diksoo harkatti kafale namni ana ol biteen jiru qarshii 1,700 harkatti kaashii kafale yani dool kee takka Muhammad Diksoo illee. Sarragaa si bayaanu kitaaba arsii kadheen kan profesanii. Hayaat nadire jirti 1,700 namni caarate. Muhammad Diksiisooti. Kitaaba Muhammad Diksiisooti malee ka arsii maawwannooti miti. Muhammad Diksoo ana tokko kana adda deeme san dhiyoo kana geemii taphatee. Hayaatu dhufteerti. No, isa dhufneen. Hin dhufne. Ka dhufte eenyu guys maqaan isaa afaaniin na bada. Kumni kitaaba arsoomni qorsooma. Arsoomni qorsoomaati ka dhaqani malee ka Muhammad Diksiisooti miti. Ka Muhammad Diksiisooti. Uummanni Oromoo hundi ragaa naa baya ani 1,700 bite gaafa Muhammadii fi gaafa arsoomni qorsoomallee kaashii bite harkarratti. Kitabni illee kunuuti. Waal gochuu sabboona agaafa filaa Jawaar Muhammad illee hin dorgomtanii garuu ammoo Nasri qofa kafale malee hundi keessanii hundi dittanii. Kitaaba fudhatanii moo? Gaafa Jooharillee dhageeffadhu Arafaate. Heydar taa'e gaafa Jooharillee ani waan bakka hojii jiruuf nafse maanuyyuu gaafa Joohar kitaaba birrii tokkicha bitan. Habibi, kitaaba Jawaar illee haa ta'u eegalee warri Dubaay sila warri Dubaay maal dhiiftan qofa isin. Wallahi Arafaatee dhaabe. Sabboona dhagaye waan kana. Wallaa sabboona dhugamaa bar dhiifamallee naa godhiiti. Maal dhiisan qofa deeman. Neen irratti caalatanii waa'ee kitaaba Jawaar. Heydari. Nama bira fakkeenyaaf siyyuu yoon taane iyyuu
kitaaba jawaarillee hatu eegalanii carqii nama du'ee hoo warra du'eetiin achii galee hoo reeffi galee carqiillee hin fudhatan carqiillee akka fudhatan abdiin qabna. Yaa rabbi waasii dhooftaa. Yaa rabbi akkuma tasaallee xiyyaarri jira yoo na baasee jedhe yaa rabbi eerpoortii keessaa kan nan baase yaa rabbi eerpoortii Dubaay keessaa kan nan baase. Aadaa gaafa duraa dhaquu gadi bayuu waamee kiilooletti akka affeelan dhaquu affeeramuu jedhaa dhaqee gadi baya ol deema gadi baya ol deema. Aadaa kanaa fedha. Gatiin namaa gatii qaba. Dool kellee sobdee innaan nama si kabaju waan ta'eef kitaaba kana digalee kitaabni kun hundi kitaaba. Sabbona la ilaha illa. Kiyyaan Ramadaan ni gahera maatiin dhisu namni warra qabda jettee naa malee dirqama ni mita yoo barbaade sidis nan dabar mara kun qabu duraan isin gaafa ni fi garuu irraa qabdaa jechuudha heedar takki goota an takka haadha faadha am kijibee kana takka wallahi irraa qaba sabbonan caarate jedhi no irraa qabaannaan eega innillee maatiin kiyya akkana naan jedhanii jedhe yookaan gara maansiidii se rabbi si haadhiisu jechuu meebi dagachuullee mala. Wallahi barbadu naanniisin kitaaba bitee an guyyaa tokko. Yookaan sidii se rabbi si haadhiisu jechuu yookaan wallahi kitaaba haganaati mallaqni ammoo hagana jedhiin gati wallahi inni beeka anin kafalaaf. Kalas waa buruka jedhiin maan rakkoo qabu. Amamma dikkiisollee kun otila. Kuma tokkoof dhibba torbaan kitaaba kana takkitti bitadhee. Yoo ila yoo dandeesse kafal yoo dadhabde immoo du'aa isa rakkoo qabu si. Meeqa yoo dadhabde wanni jedhu hin jiru wallahi billahi ati kitaaba caarata narraa bitte jedhe. Meeqa dhageettari faranjii tokko dhufe Zalaawan how are you welcome. Deebii afurtamii lama maal jetta sabboona gabaate. Wallahi hadi wala faati amma kennaaf wallahi dargati wallahi beeka. Meeqa itti himaddu wallahi maal rakkoo qaba itti himaddu. Yoo galchite galcha akkaawunti irratti kun qabadhu akkaawunti yoo kana meeqa meeqa sin jedha bar meeqa. Wallahi jedhe. Dirhama kuma takka shanaffaa bee dirhama kuma takkaan biti aadaan kuma kudhan ture lammaffaan kuma tokko. Wallahi injaaranne ibani maal ma ummanni jedhame moo ani injaaranne wallahi. Sabbura iskalas. Eega dhiirta jedhe malee takkasi gaafadhe keessas dubbisee. Harkarratti kenna ani namni sabboonan gatii achii deemee kenne jedhu tokko jiru. Ina kitaaba micoota na argite. Kitaaba micoota na gaafa deemu. Qoy waa isin amma isin araarsan isin araarsa. Heedar dhageeffadhu. Wallahi jedhi ani gatii wallahi isitu beeka yoo Heedar dhagay. Oromoon qalbiin beektu beekta meebi ati qoosaaf illee yoo jiraate. Oromooni qoosaan beekta meebi ati qoosaafis jiraachuu dandeetta dhugaafis jiraachuu dandeetta kanuma qabatanii boru ammoo isaanis waa jedhan argite. Kanaaf waan kanaati mana keessatti hin eebbifne haa eebbifte meebi galmatti eebbifte wanni ta'amu hundi hirreen hundi galmatti dimshaasni isaa dhayame waan ta'eef ebelutu jira bakka akkanaatitti jedhiin. Tagurraa dhagayanii. Tagaraadha gurraa dhagayan garaa fayyaan kennitu jetti Oromoon tiyya dubbiin dhagiidha. Arafaate dhage. Wallahi gatii wallahi hin beeka inni wallahi wa billahi yaa jedhu ani hin beeku. Nas. Ni beekanii inni fuudhu. Ani hagana ulbur fina sosai bar a wonni si an si difama shi si gacho sorry habibi. Hin barbaadu. Wallahi wa billahi jadi gati wallahi situ karayana jala gati wallahi guddoda wallahi amma galchani wallahi nama berarti barbadi wallahi wa billahi ati caratte hafe gati wallahi situ beka yalla isha account ka wadu ka inga kadara ko ka do na link ka dayo ati fa Dari kosi alatin kosi ni Heedar. This Ini kosta yero bay atada anin ka account ka wadu malinni. Yalla Heedar kosa jira wallahi billahi. Kalas yo kosa jira te kalas kosa saati amma namni waa hunda kosa arra kose umman yazala nalalu kana gati akira isa tigafata majadi awwal mayo koy namni na barrese koy habibi kuma to kuje oya namni na barrese oya ayye kuma to ide mission ayye urbata mila masagalte misakit ayye jaha kuda jaha ya jaha kuda jaha jaha kuda Kamila abdi kodo
Yalla. Gatii wallaahi situ beeka. Duniyaan dhuftuudha qaata nama gaafatan arganne inumayyuu kana barbaada. Wallaahi wabillaahi ati kitaaba san caarattee caarataa san hin kafalle jedhu. Tallaqa. Kakak main amantu. In amanu wallaahi in amanu kennee deeme wallaahi summa kennee deeme uummata irratti. Isaayyuu caarataa sanuyyuu hojii kiyya dhiisee deemee nama nawaa jechuudha. Ani kana bahee jira. Taap godhaa guys. Video kana waraab video sinat waan ta'eefi akka video sana waraabdanii beektanii si'a kudhan koppii linkis naa godhaadha. Uffachuuf han deemaa abboona egaa akkatti malee hin ta'uu jettu. Guys koppii link godhaa gaal ta'e. Haadha faaqa si dhagahi nan kakadha rakkoo qabu akkanaa walii amanu taanaan nin kakadha taanaan rakkoon qabu. Guys koppii link. Yalla. Wallahi la dhagaye waa takka gatii akkasitti itti naadaka maatiin kiyya dhugaa himaa irraa warqalliin namarraa dubartirraa fuutee duniyaatti nu ergitu hin barbaannudha. Kanaafuu nama gaafataan haqa nama hin barbaanne maatiin kiyyallee haraaman birrii takka nyaachisuu hin barbaanne jiraannan hulo wallaahi gara ammasii galcha wallaahi ammasii galcha sobu. Ara guys koppii link godhaa Terus jira kacuk di mawan teh video kualitas kerja tu kurang. Aye, ada fatah kat lumin. Dar wallahi kosaran anjaran namni guyya sanatti jiru. Wallahi billahi kosaran anjaran. La, anda maju cuy. Wallahi billahi ni kosaran anjaran. Wallahi kun la kosa Dubai la wallahi kun amala la mana bil bilal. Amal balik sana, bibi kia. Hak rakab dan. Dar di si nama tu ko. Harafat elle di si masih tinggal sini. Ana nanti kuya sana cijiru na bil na berres. Mata ko mantere jiru le di sabonan ol kae wallahi billahi carati ham bisa jennan summa wallahi am masih jalan. Beratu surat berarti. Hai di si an kana bille ka desille bri han ketis wannan yelo atna mabrati ka bari yusra kabatan. This apa? Dar soba wallahi billahi sirrambu gati akhirat tuna kapal kata do kammo sobana raketi kan asmatina dabas dirhama kuma takata kursi yuna mambin ne cire yuna nama nafir kana echa sille bidaras atijila kachisun rako kumar inumayu ana fi sille sihira gatefi ana hatana ba urran daga tille sena da kaka sihii dagatee fi anaa haqa namaa ofirratti dagatelleef seenadha akka kadhu hin galchaan. Warra na bira jiru shi koppiliin kan godhatti namni koppiliin kan hawwatu hin beeku. Maal dhabuun isaa daa'imman ammaa. Ayyee egaa kadhu jetti hin kadhaadhe haati faata eeshii ilaali sabboona. Wallaahi wabillaahi watallaahi ati qarshii tokkos answer angka bibi. Guys koppiliin godha. Wallahi billahi akka tuyyuu yoo ta'an abboo waan inni jedhee kakate argitee wallahi wabillahi birrii tokkollee sirraa qabu dee kakate. Habibi ana bar na bilbilanii himanii sin jira bar wallahi. Nuti bar jechuudha bar. Dubai keessa jira jettan malee wallahi Dubai sin jira sabboona Dubai keessa jira jettan malee hicciiti war Dubai asuma bira jira kenna ammoo isin bira jira. Ilmi namaa asirratti waliin beeknu yookaan ebeluun an beeku wanni jedhamu hin jiru. Takka ilma namaati waa hunda wali garaa qabna. Eenyutu hammeen, eenyutu zinaa dalaga, eenyutu hata, eenyutu kijiba, eenyutu hattuu deeggara waa hunda jechuudha. Akka faate dhage. Waa warra Dubai dhiisi. Ani kitaaba sadiin biyya kana bite micayyoo obboleettiin jala waan biraa qaamni si gara wanni jedhe takka dhaqee qarshii 1,300 irraa bite. Kamaamad diksiisoo qarshii 1,700 bite. Aksoomni qorsoomaa 1,600 bite. Warri Dubai guutuun ni beekti kophaa dorgome. Kuma gara 3,600 kitaaba himuun barbaada. Okay? Sani achiin kitaabni ani bittee yookaan dhoogadde I think namichi
duraalleen kun Warra Dubaay. ana moo Warra Dubaay birrii faateeni ijaazaatti fuuteetti kennite bicha rabbi isin yaasi feesu isin jedha. Taani ammoo haadha xiyya dhukkubsatee biyya naa ergi jettee salbaajii kaargoo biyya naa galchi jettee yookaan ammoo iqaamaaf wantoota gargaraa baasaboraaf isin kennite. Inshallah zarmaazarii tantee haa balleessitu jedhee rabbi isin dabarseera haga kiyyaa. Isinillee namni abbaan jedhaa dhaga'u rabbitu beeka. Zarmaazarii tantee rabbiin haa balleessitu jedha du'aa itti hedhadha. Adada gajjettanii ol jettanii. Bakka feetan jiraadha. Walla rabbi yoo neera nageenye abbaa jedhaa dhaga'u qaba. Dalagattee siin barakatin. Ifaayyattee siin barakatin fiiddee hin dhaqqabin. Timatti deebiti waan karaa. Si bariitus si dhiitus siif hin gahin. Jedha akkasitti du'aa itti kadhadha. Wallaahi abbaa rabbi keessa rabbitu beeka. Inde kan tan haati bar osoo haadhati operaasyoonii godhaaranii boru yoo operaasyoon isaa kanarratti hin godhamini mallaqa hagana hin galchini ni duuta jedhaniin jettee ta haati jalaa duute jiraata. Awaalukun. Kan haati jechuudha. Haadha ofii dhabdeetu jira. Sababa mallaqa dallaalaa ta haadha ofii dhabdeetu jira. Lubbu ati yoo afaan tuqe malee maal fuutaati teeti fuyyuu dalagarraa iyyuu hin baatu. Lubbu wayii waan atti kennite gaafsan kiishii keessa wayii waan ageette. Akkuna. Wallahi billahi narraan qabdu itti ma'uuzu billahi abbo rabbuu sindi garuu yoo gaaf tokko wajji galanaan jedhu didee barna argee. Isin jiruu keessan balleessanii kan ta'u ofiitii jiruu tolfatanii irra jiraatan. Takkitti hin deessannatanii kireemii isaan gurguranii fi parastaamoolii isaan gurguranii fi salbaajii isaan gurguran. Takkitti hin deessannatanii irraa hin bitina. Yoo dhattanii irraa bitan isin tokkoodha. Qiyaamaa bitatan qiyaamaa dhaqanii bitatan. Wallahi rabbi agadde oduu isin dhattanii buddeenaa bunaa dinnichaasa maalii isaanii kan irraan guuriniiti. Wallahi isgoo abeet isin hin jetti. Dhibbi kee akkuma galii mootummaan tokko. Ufumaa galata dhabda malee. Ufumaa Wallahi galata dhageeffadha dantaa isaaniiti gama kootiin isin hin dhaama. Abi afaan tole. Dhageeffadha. Ufumaa galata dhabda malee yoo shanaaffattee taaftaa